Gooftaan Yesuus du'amoe kabaja mirga Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon abbootiin eebbi keessan uummata keenya hundumaarraa nuuf oole habulu jaalatamtoonni uummanni keenya iddoo kana jirtaniif biyya keenyaa fi alaa jirtan hundumtuu baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 barii sanbataatiin bagattiin isin ga'ee bagattiin nu ga'een jedha. Egaa guyyaa har'aa guyyaa sanbataa kanatti walitti qabamuun keenya guyyaan har'aa guyyaatti misraachoon dubbatamaa ooluudha. Misraachoon kan dubbatamee dursee haadhotaaniidha. Kan dursee Galiilaatti akka Kiristoosin barbaadaniif kan sagaleen itti himame Kiristoos warra du'an keessa barbaaduun akka namarra hin jiraanne ergamoonni Waaqayyoo isatti himanii isaanitti himanii isaanis du'aa ka'uusaa bakka inni itti awwaalame abdii kutachuu malee sodaa yeroo sana ture waan salphaan hin turre biyyi jeeqamee hundumtuu isa lafarraa duwwaa miti samiin illee jeeqamaa ture guyyaa sana sababisaa aduun ifa ishee dhowwattee aduun dhiigatti jijjiiramtee aduun ifa ishee dhowwattee jiinni immoo dhiigatti jijjiiramtee jedha sagaleen Waaqayyoo. Guyyaan kun guyyaa biyya lafaarraas Waaqayyoo isa xumuraa aarsaa nuuf laatee lubbuu isaa sanuu laatu guyyaan kun guyyaatti uumamni lafarraa fi uumamni samiirraa harka isaan uumamu waan ta'eef guyyaatti gaddaan dabarsa waan ta'eef gadda kana immoo hambisuudhaaf jecha du'aa ka'ee misraachoon guyyaatti lallabamaa ooluudha. Guyyaa misraachoo kanaa baay'een waan irraanfatamuu hin qabne guyyaa har'aa nyaataaf dhugaatii duwwaa osoo hin taane waan darbe yaadachuudha. Gaafa guyyaan har'aa yoo gammachuullee ta'e gaddi darbe immoo nama keessaa hin badu. Sababisaa reebichi Kiristoos nuuf jedhee reebamee qullaa isaa duddisaa alangaa warra Yihuudotaatiin garafamee badii tokko osoo hin qabaatin eeboodhaan du'uuf du'uu hafuunsaa lubbuun keessa ramoo hin jiru jedhamee karaa leenginoosiin fannoo irratti waraanamuun isaa harki isaa miilli isaa cinaachi isaa waraanamuun isaa keessa keenya hin badu. Yoo nyaannee dhunne illee gaddi sun keessa keenya hin badu. Sababisaa Yohaannis quxura gatse jedhama. Yohaannis abbaa nyaara kottoonfataa jedhama. Yohaannis gaafa haadha isaa wajjin fannoo jala dhaabbatee asii ol ilaaluun isaa baay'ee ulfaataa waan ta'eef dhiigii isarra yaa'u dhiigii fuula isaarra sababisaa mataa isaarra gonfoo qoraattii jira waan ta'eef gonfoo gaafa jennu baay'ee ulfaataadha. Sibiila irraa hojjetameeti kan itti kaa'ame dhiigii mataa isaa keessaa adda isaarra yaa'u irra darbee kan harka isaarraa gadi coccobu hundumtuu waan nama rifaasisuuf Yohaannis waan ilaalee rifateef yeruma sana nyaarri isaa kottoonfatee abbaa nyaara kottoonfataa jedhamee maqaan kun maqaa moggaasaa ta'ee hafeef. Kanaaf gaafa gammachuu du'aa ka'uu kanallee gaafa agarru dhiphinni isaa immoo keessa keenyaa baduu hin qabu. Isa kaleessaa irraanfachuu hin qabnu. Namni gaafa dhufee har'a ga'u waan kaleessaatu yaadatu. Har'arra taa'ee waan kaleessa darbe yaadachuudha nama kan nama jechisiisu. Nama kan jedhamu waan kaleessa darbe yoo hiyyummaa keessaa dhufe ta'e sooruma har'aa wajjin hiyyummaa kaleessaa wal bira fide isa akka isaatii har'a sooressa ta'e isaan tarree taa'u duwwaa osoo hin taane isa akka isaa kaleessa hiyyeessa tarree isaa wajjin ture yaadachuu qaba. Guyyaa nyaatu kana guyyaa gammadu kana isa gadduu isa nyaata hin qabne isaa wajjin tarree isaa kaa'ee wajjin gammaduu qaba, wajjin nyaachuu qaba. Kun immoo sagalee Waaqayyoos kanuma waan nu ajajuufidha. Kanaaf guyyaan gammachuu guyyaan irraa
waa baay'ee nu yaadachiisa. Dursinee yaadannoo dhiphina Kiristoosiif jecha ji'a 2 guutuu uummanni keenya tsoomtanii tsoomne yookaan lagattanii laganne keessumaa dhiphina 7 dabarsine kana. Dhiphinni guyyaa 7 kun guyyaa addaadha. Waa lamaan wal qabata. Dhiphinni guyyaa 7 kun waa lama yaadanna. Tokkoffaan sabni Israa'el gaafa gabrummaadhaaf ba'an biyya Gibxiitii gaafa ba'an ariitiidhaan waan ba'aniif Museen ariifachiseem Waaqayyoota ariitiidhaan isaan barbaade waan ta'eef mootichi yoo didellee ariitiidhaan waan barbaadamaniif ariitiin gaafa ba'an immoo waanuma qaban fudhatanii ba'anii daakuu muraasa fudhatanii ba'anii callaa fudhatanii ba'anii 7 guutuu karaa irratti bosona gaafa ga'anii bosona Siinaa keessa gaafa ga'an kan isaan 7 kana nyaataa turan qixxaa daakuu irraa tolchame kan midhaan isaan bukaa'in akaayya kaatanii waan qaba akka itti nyaataa turan. Kanaaf yaadannoon sun yaadannoo sabni Israa'el gabrummaatti ba'an ta'ee 7 ayyaana maxinoo jedhamee kan beekamu. Kiristoos immoo akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 17 irratti seera diiguu akka hin dhufne kan nutti hime seera sana wal qabsiisee dhiphina sabni Israa'el keessa turanii ba'an innis gabrummaa nu baasuuf jecha waan ta'eef 7 kana wal qabsiisee 7 dhiphina Kiristoos jennee kanatti immoo kanatti yaadannu ta'eeti. Keessumaa moggaasaa qabu 7 kun guyyaan dafinoo margama balas jedhama yookaan guyyaatti harbuun abaarame jedhama. Harbuun kun biyya Maartaaf Maariyaamii yookaan obboloota Al'aazaar iddoo isaaniitti argaman biyya Bitaaniyaa keessattidha. Akkuma Hoosaayinaadhaa ba'eeni mana isaanii kana dhaqee mana Al'aazaar faa dhaqee iddoo sanaatii gaafa ba'u muka harbuu fagootti argee ijarraa nyaachuudhaaf dhaqee muka harbuu kana gaafa bira ga'u ijarraa nyaachuudhaaf raakutachuuf gaafa dhaqu ijarraa dhabee muka kana abaare. Mukni kun hiddumaan gogee saborre hidda nyaatee dandammatee ka'u miti. Hiddumaan gogee kanaaf margama balas jedhamee kaa'amee jira yookaan abaarsa harbuu jedhamee jira. Guyyaan facaasaa guyyoota kana yaadanna jechuudha. Guyyaan facaasaa guyyaatti Yihuudoonni yaxiyyaaqee kan yookaan immoo guyyaa gaaffii jedhamee jira. Guyyaan gaaffii kun dhufanii guyyaa isaan waa hundumaa dadhabanii mee gaaffiidhaan ni gaafanna gaaffii kana nu deebisuu danda'amoo hin danda'u kan isaan jedhanidha. Maal jedhanii gaafatanii? Cuuphaa Yohaannis cuuphaa lafarra moo waaqarradhanii gaafatan. Yoo isa booda anis gaaffiin isin gaafadha. Gaaffii koo yoo naa deebistan anis gaaffii keessan isiniif deebisa. Abbootiin yaada kana sirreessuu danda'u yoo maal jedheetii kanati humnati ittiin hojjettu kun humnati itti du'aa kaastu yoo isin sirreesse humnati ittiin hojjettu kun lafarraati moo waaqarraati jedhanii gaafa isaan gaafatan sanumaan gala isinii galche. Inni immoo maal ittiin jedhee cuuphaa Yohaannis lafarra moo samiirra jedhee gaafate. Isaanis deebi'anii yaadanii yoo lafarra jenne Yohaannis beekamaadha. Hojiinsaa hojii waaqarraa akka ta'e itti amananii jiru waan ta'eef yoo lafarra jenne sirrii kan taane namoonni duukaa bu'anis jara kana irratti hammeenya waan kaaniif yoo waaqarra jenne immoo kan koo gaaffii koo naa deebisaniitu jedha waan ta'eef callisanii akkamattiin guyyaatti deemanii guyyaatti akka ittiin humna waaqummaa isaatiin mo'ateedha waan ta'eef guyyaan roobii akkuma beekamu guyyaatti Yihuudoonni walitti qabamanii irratti mari'atanii irratti murteessanii du'uu qaba jedhanii murteessanidha. Guyyaan kamisaa guyyaatti qopheen irbaata Faasikaa qophaa'ee nyaanni kakuu haaraa jedhamee foonni isaa dhiigni isaa kakuu haaraadhaaf itti qophaa'edha. Guyyaan jimaataa guyyaan itti fannifameedha. Guyyaan sanbata duraa qadaamee soorii yookaan sanbata diigame yookaan sanbata guyyaa akka kanaan duraatti ilaalamu osoo hin taane Kiristoos
awwaalamee lafa waan jiruuf lafa keessa waan jiruuf guyyaa kana tsoomamaa akka oolu duraan hin tsoomama kan ture hin tsoomamu kan ture amma garuu akka tsoomamuuf jecha yookaan akka lagatamuuf jecha qadaamee sihoor jedhamee kan itti waamameedha. Guyyaan sanbataa immoo guyyaan irraa guyyaatti du'aa ka'eedha. Kanaaf guyyaa torban kanaa akka itti yaadannee yaadattanii as geessaniitu jirtu. Egaa ayyaanni kun ayyaana eebbaa kan quufaa kan gammachuu isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Asumaan ergaa xiqqoo ishee kanan isiniif dabarsu ummata keenya amantoota godina Qellem Wallaggaa jala jirtaniifan ergaa isiniif dabarsaa. Ummanni keenya ummanni keessatti dhalannee guddannee rakkoo isaas bal'ina isaas waan hundumaa kan beennu isaaf jennee afuraan irratti qabsoofnee waan sirrachuu qabu sirreessuudhaaf jecha iddoo kana kan jirru akka carraa ta'ee isin biratti ayyaana kana waliin dabarsuu hin dandeenye. Guyyaa Waaqa nu eeyyamu numa waliin dabarsina. Guyyaa Waaqa nu eeyyamu tajaajila hundumaa waliin hin dabarsina. Tajaajila afuuraa isin ilaachuudhaaf isin nurraa fudhachuudhaaf waltaanee waan sirrii ta'eef sirrii ta'een sagalee Waaqayyoo isiniin barsiifnee mootummaa Waaqayyoof akka qophooftaniif akka qophoofnu fedhii keenya isa guddaadha gara fuulduraatti kana Waaqayyo irraas egaa irraa mootummaanis yeroo haala keenya sirriitti hubatutti akka isin bira geenyuuf abdii guddaadha kan qabnu. Kanan isin yaadachiisu inni guddaan magaalaadha haga magaalaa Dambidolloo keessumaa magaalaa Dambidolloof baadiyyaan waan isin ragaa jiru hunduma isaan beenna. Waan dhugaa akka isin fudhattaniif waan sobaa garuu akka isin hin fudhanne isin keessatti dhalannee waan guddanneef hin beenna. Abbaan kun hammam dhugaa qabatee adeema, hammam dhugaan hojjeta, dhugaadhaaf dhufee isa jedhu isiniin fi Waaqayyotu beekaa. Uummanni keenya goomsaadhaan wanti inni fudhatu hin jiraatu. Birriidhaan nama goomsuudhaaf wayyaa saalbaajiidhaan nama goomsuudhaaf yoo ta'e inni kun waan aadaa booddeetti hafe jedhamee ilaalama. Sababni isaa sagalee Waaqayyoo kanaan waan jijjiiramu miti waan ta'eef Phexros Simoon Masarriidhaan gaafa inni dhaqee hafuura qulqulluu horiidhaan bituuf jedhu horiin keessi wajjin habadu jedhee wangeelaa hojii ergamootaa boqonnaa 8 irratti kaa'ameeti kan jiru. Kanaaf Anaaniyaaf Saphiiraan yeroo isaanii hafuura qulqulluu goomsuudhaaf dhaqan qabeenya isaanii walakkaa dhoksanii walakkaa dhaqan akka isaan du'anii guyyaa sana amanaaf abbaa manaan awwaalaman. Kanaaf horiidhaan hin goomina, takkaa horiidhaan hin goomina, hin gowwomnu. Horii miti, horiin nu duukaa dhaqu fuula Waaqayyoo, dhugaan nu duukaa dhaqa. Dhugaa keessan ammoo qabadhaatii cimaa dhaabbadhaa, akkuma jala dhaabbattanitti jala dhaabbadhaatii amantii keessan eeggadhaa isiniin jedha. Ayyaana du'aa ka'uu gooftaa geessanii isa dhufuun immoo ittiin nu haa ga'u. Ulfaadhaa kabajamaa nu jiraadhaa. Akkuma kana du'aa kanuma kana fuudhuu Waaqayyo tokko ameen. Kiristoos du'aa ka'eeraa. Humna guddaa fi aangoo isaatiin seexana hidhee addaan bilisa baasee nagahaan ni ta'ee kana booda gammachuu fi nagahaan ni ta'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:15 eenyuun barbaadda? Hundumti keessan namoonni isa kana dhaggeeffachaa jirtan abboota keenya eebbifamtoota qondaala Phaaphaasota irraa jalqabee luboonni, daaqonoonni, faarfattoonni, barsiisonni wangeelaa akkasumas amantoonni fi kanneen namannee biyya keessa fi biyya alaa keessa sababa garaagaraatiin dhukkubsattanii hospitaala keessallee teessanii sagalee kana kan dhageessan hundumti keessan baga du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2016 isin ga'ee nuun ga'e. Jecha kana kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo du'aa ka'uu isaa jalqaba kana gartee haala teenya Maariyaam Magdalaawitiidha. Isheen yeroo deemtee ilaaltee turtetti du'aa ka'uu isaa waan achi keessaa dhabdeef deemtee gara duuka buutota isaanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin jiruun jettee itti himtee duuka buutota keessaa Phexros fi Yohaannis Nagorgaad deemanii du'aa ka'uu isaa mirkaneeffatanii
isaan du'a ka'uu isaa mirkaneeffatanii erga deebi'anii booda isheen garuu ammas namanne waan ta'eef iddoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jiru ilaaluuf jecha idduma sana dhaabbattee turte. Waqtuma sanatti ergamoonni Waaqayyoo lamaan tokko karaa mataa tokko karaa miilaa dhaabbatanii uffata adii uffatanii turanii jedha. Sana booda isheen isaan agartee eessa deemee ittiin jetteen isaanis inni ka'eera yoo jedhaniini isheen gara duubatti yoo deebitu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isuma agarte. Yoo kana isheen isa osoo hin seenee nama qurxummii qabu yookaan immoo naannoo sanatti waardiyaa ta'ee eegu waan itti fakkaatee fi ati eenyudha gooftaan keenya eessa deeme natti himi bakka keessee natti himi nan shittuun dibaatii natti himi ittiin jette. Inni garuu eenyuun barbaaddaa ittiin jedhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos arras eenyuun barbaaddaa akka nun jedhu eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa du'a ka'umsa kana yoo yaannu eenyuun barbaadda isa jedhu kana yaaduu qabna. Dursas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama fayyisuuf waan dhufeef waan hojjechuu qabu kamiyyuu dalagee inni du'a ka'umsa isaatiin gammachuu keenya nu agarsiisee si olidhaa jannatatti akkasumas bitaarraa gara mirgaatti qaamirraa gara kabajaatti nu dabarseera. Sababni isaas inni jalqabuma nama ta'uun isaa the incarnation of God is to salvation and the sanctification of human beings. Akkuma jedhu nama fayyisuuf waan ta'eef nama fayyisee ta'e du'aa ka'ee ta'e nu agarsiise. Ammas du'aa ka'umsa amantaa keenya amantoota keenya kan arguu ni barbaanna waan ta'eef hundumti keenya iyyuu warri biyya alaas warri biyya keessa jirru du'aa ka'umsa kana arguudhaa fi akkuma kaayyoo qabnu akkuma gaaffii qabnu akkuma yaada qabnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka du'aa ka'umsa isaa nu agarsiise du'aa ka'umsa isaa ammas du'aa ka'umsa keenya kan Sinodoosii Oromiyaa nu agarsiisu eenyuun barbaadda akkuma jedhe ammas amantoota eenyuun barbaaddu amantoota barsiisota dhugaamoo abboota dhugaamoo amantaa dhugaamoo isa kamiin barbaaddu isa jedhuuf gaaffii ni qabna. Kanaaf amantaa dhugaa barbaanna Sinodoosii Oromiyaa ni barbaanna abboota Oromiyaa ni barbaanna kan jedhaniif nutis ni jirra. Yeroo sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ana eenyuun barbaadda ana innati barbaaddu akka ittiin jedhe nutis gaaffii keessaniif deebii ni qabna jechuudhaan abboonni shanan keenya du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos haala kanaan kabajeedha. Ayyaanni kun kan eebbaa kan tokkummaa kan jaalalaa nuuf haa ta'u akkuma Al'aazaariin osoo eebba koo hin argatin boqannaan kee sirrii miti jedhee du'a isaa guyyaa 6 dursee Al'aazaar isa du'e guyyaa 4 ture du'aa kaase. Akkasumas Iyyaasuun fi Kaalebiin biyya Kana'aaniin osoo hin argin sin haftan jedhee filatee akka isaan agarsiise. Akkasumas Maariyaamiin ati dhuguma haadha Waaqayyoo taate waan ta'eef abbaa dhabdus haadha dhabdus obbolaa dhabdus kan kee jireenyi nafu jedhee mana qulqullummaa keessatti waggaa 15 kan eege. Akkasumas Simoon jaarsicha odoo dhalachuu Amaanu'eelin hin argin ati hin duutu jedhee isa umrii isaa du'aaf ka'e akka dhalachuu isaa amma agarsiisutti turse nus du'aa ka'uu akkasumas hojii dalaguu yookaan jalqabu Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros osoo nun agarsiisin Waaqayyoon biyya dachee kanarra kan nu dabarsine hunduma keessaniif ni hawwina. Kanaaf Waaqayyoon tajaajila keenya hanga jalqabnutti eebbaaf jaalala isaatiin nu haa eegu. Eebbi Waaqa Abbaa eebbi Waaqa Ilmaa eebbi Waaqa Hafuura Qulqulluu hunda keenya faana nuuf haa ta'u. Akkasumas ayyaana du'aa ka'umsaan akka nu ga'e ayyaana ol ba'iinsa nu haa ga'u. Hundumti keessanuu kan dhukkubsatan fayyitanii kan dhabdan argattanii kan dheebottan dhibdanii kan daartan uffattanii kan wal loltan walitti araaramtanii kan wal jibbitan wal jaallattanii kan tokkummaan nuuf tokkummaa kennee Waaqayyo dhangala'uu dhiigaa malee caccabuu lafee malee dadhabbii foonii malee cinqamuu sammuu malee mootummaa isaa keessatti dhaabtuu isaa akka nu taasisu ammas tajaajiltuu mana isaa akka nu taasisu eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Nagayaan tura ayyaana gaariin.